Ashama harka funee kabajamtoota hordoftoota JMN kuni qophii nooletii negaa walitti dachaanetti kan jirru qophii nooletiin dhimmoota garaagaraatirraa irraa isiniif kaasaa isin waliin turtii kan goonu ta'a qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaati walli kiyyaa eebbisaa jiru na waliin jira hanga dhumaatti nu waliin ta'a jennaan eebbisa bultiin akkam bultiin gaarii ture si bira bareeda irrallee akka dansaadha. Fawwan si qabee fakkaata jetta. Gidduu kana beektee ka amma ayyaannis dhufaa waan jiruuf hojiin gama miidiyaatiin inni heddummaata. Inni ichistas ta'u. Waaris teessee yeroo itti hojjechaa bultu ni jiraata. Amma goobee fi aseessanis ni jira. Dhiichisaanis yeroo kee dabarsitu ni jiraata ka agartee yeroo nutis gadaan keenya gulantaa sirna gadaa dhiichisaatirra jirra. Sanuma ta'uun oolu kan sagalee kee jijjiire goobeetti bobba'uun ooltu haa ta'u baga isiniin ga'e jecha daawwattoota keenyani kallattumaan ammas qalaan amma gartee Oromoon harri hagayyi 16 irraa Oromoon ayyaana daamotaa jedhamu ammas qalaallee jedhee kan kabaju ayyaana san kabajatee ayyaana sanarraa kaasee goobee aseesaa dhaan bara haaraa kan inni simatu kan inni kabaju egaa walumaa galatti Odense keenya hundaan baga geessan baga bacaqii gannaatirraa gara booqaa birraatitti imaluudhaaf jala bultii geessan jechaanii gara dubbii ijoo keenyaa irratti dabarra. Egaa dubbii ijoo keenyaa irraatiin immoo dhimmoota jijjiiramaan wal qabatee keessumaayyuu jijjiirama yeroo jennu uummanni kan itti qabsaa'aa turee fi warra naaf hin taane jedhee kuffisee kan naaf ta'a jedhee egaa aangotti baasee as sana jijjiirama jecha kan irra haasa'aa deemnu egaa jijjiiramaa fi chaalenjoota jiran maal arganne maal dhabne maal buufanne wantoota jedhan akkasumas immoo amma maalirra jirra wantoota jedhan kan irra kaasaa deemnu ta'a egaa gaafuma dura jalqabarraa gaafa kaanu keessumaayyuu ji'a bitootessaa 20 yookaan 23-24 as egaa Piraayim Ministeeriin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangotti egaa dhufanii booda wantoonni fooyyee qabeessa fakkaatan akkasumas immoo wantoonni maasin namoota yookaan immoo wantoonni namoonni argitee muufataanis jaalataanis hunduu iddoo tokkotti bahee kan fuula gaarii argaa turre yookaan immoo abdii gaarii kan irraa argaa turre fakkaata ture yeroo sanii kanaan wal qabatee milkaa'ina guguddaan wantoonni gara Itoophiyaatiinis gaanfa Afrikaatiinis keessumaayyuu milkaa'ina kanaan wal qabatee waa'ee Eritiriyaa kaasuu dandeenya waggoota 20 fi sanaa oliif Eritiriyaa fi Itoophiyaan kan walitti gaarrifataa turan Piraayim Ministeeriin yookaan immoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy egan dhufanii booda Itoophiyaa fi Eritiriyaa walitti araarsanii Eritiraallee gaafa ishiin argitee United Nation irraa gaafa ishiin ari'amte sanallee isa sirreessanii waan baay'ee fooyyeen gaarii ture kanas dabalatee gartuun siyaasaa ala ta'anii warri morman qabsaa'onni kan akka Oolaa Faallee kan biroos kan gara Eritiriyaa turan gara biyyaa dhufanii abdii baay'eetu mul'achaa tureeyyuu waan baay'ee kaasuu dandeenya sana booda maalinni qabxiin keenya inni guddaan har'a maalirra jirraa kan jedhudha. Keessumattuu milkaa'inoota Oromoo yookiin milkaa'inoota sirna kanaa jedhame bitiitus 24 akka biyyaatitti kabajamu kun akkuma ati jalqabarra kaaste akka sabaatitti guyyaa seena qabeessa jedhameeti kan kabajamu akka biyyaatitti illee guyyaa carra qabeessa jedhameeti kan kabajamu maaliif jennaan carra qabeessummaan akka biyyattiitti biyyi kun carraa argate bitootessa 24 irraa keessumattuu milkaa'inoota hanga ammaatitti akka biyyattiitti hojjetamanii fi hanga akka sadarkaa biyyattiitti gama hawaasummaan gama diinagdeen gama dippiloomaasiin gama teknooloojiin roga hundaan hanga ammaatitti hojiiwwan hojjetaman bitootessa 24tti biyyi tun akka boontu wanti taasise waan hedduudha wantoota qabatama hanga ammaatti hojjetan fakkeenyaaf fudhanne keessumayyuu birmadummaan biyya kanaa
kabajamuun biyyi tun birmadummaa ishee kabachiisu biyyoota gurguddaa waan hundaan fagaatan biyya tanaa diinagdeedhaan dursan teknooloojiidhaan dursan yeroo itti biyyi tun birmadummaa ishee kabachiifachuuf dura dhaabbatte bu'aa bitootessa 24 irraan kan ka'e waan baay'ee waa'ee bitootessa 24 yeroo adda addaattis kaasaa turre irraa kaasuun ni danda'ama garuu bu'aaleewwan sanaan wal qabatee dhufaatii jijjiirama kanaatiin maaltu ture kaleessa? Kaleessa warra akkamiititu jijjiirama fidee har'a immoo warra akkamiititu jijjiirama mormaa jira. Hundeerraa kaleessa jijjiirama kana maaliif deeggaranii? Hundeerraa immoo har'a jijjiirama kana osoo jijjiiramichaaf qaama jijjiirama kana harkaa qabu yookiin qaama biyya kana bulchaa jiruuf yeroo hin kennin Oggaayyoo osoo hin guunne gannoota muraasa keessatti jijjiirama kana mormuudha warri gabba'anii mormuu bira darbuu osoo hin taane har'a sadarkaan itti irra jiramu sadarkaa diina waliin hiriiruudhaan Oromoo fi Oromiyaa irratti sirna Oromoo fi mootummaa Oromoo irratti yeroo isaan duula gaggeessan argaa turre argaas jirra. Kanaan duras ummanni kun yeroo itti jijjiirama kana Oromoon jijjiirama kana akka itti fidee beeka akka sabaatitti yoo kan laallu ta'e jijjiirama kana warruma har'a hundeerraa jijjiirama kana mormantu jijjiiramni kun akka dhufee fi jijjiiramni kun jijjiirama Oromoo ta'uu jijjiiramni kun hundeerraa Oromoodhaan dhufu jijjiiramni kun Oromoo akka fayyadu jijjiiramni kun kan Oromoo ta'uu warruma har'a gabba'ee diina waliin hiriiree jijjiirama kana mormaa jirutu hundeerraa gad dhaabbatee Oromootti himaa ture. Himuu qofa osoo hin taane hanga sadarkaa dhaadannootitti deemamaa ture jira kana namni hedduun kan irraa quba qabu. Dudduuba deemnee waan kana diiteelis kaasuu baannu warra kaleessa bilisoomne kana booda bilisummaan nuti eegnu hin jiru akka sabaatitti bilisoomne mootummaan nuti eegnu hin jiru mootummaa kanaaf nuti raddaatii isaati maqaa dhahanii shufeeriin keenya muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimad nuti immoo raddaatota isaati warri kaleessa jedhanii Oromoo ijjannoon taane itti uumaa turan ijjannoo jajjabaa hamma asanii gonfachiisaa turan har'a immoo gabba'anii jijjiiramicha mormuu bira darbanii yeroo itti warra kaleessa Oromoo madaa waliin qabu warra kaleessa Oromoo dhiigsaa Oromoo madeessaa ture har'a Oromoon madaa isaanii kun kulfatu har'a immoo isaan waliin madaa Oromoo sana itti tuttuqaa oolan warri kun kanaaf warri kun hundeerraa maaliif jijjiirama sana yeroo sanatti saffisa sanaan jijjiirama sana faarsaa turanii jijjiiramni kun keenya jedhanii uummatatti ijjannoo horaa turan yoo jennu yeroo sanatti tarii dantaa dhuunfaa isaanii wanti achirratti waadaa galameef tarii ni jira laata waan jiru nama shakkisiisa. Waadaa kaleessa galameef sana immoo har'a waadaa sana waa dhabanii dantaa dhuunfaa isaanii keessatti dantaa dhuunfaa isaaniitti kabajamuu fi dhabee maaliif har'a gabba'ani? Kana yoo jennu wanti har'a itti jirru kun mootummaan har'a biyya bulchaa jiru kun jijjiiramni har'aa kun qulqulluudha uummata kanaaf hamma barbaachisaa ta'e bu'aa buusa jechuu miti. Rakkinoonni hedduutu jira. Rakkoon keessos ta'e rakkoon alaa hedduutu jira. Rakkooleewwan jiran kana garuu keessumayyuu immoo rakkoo keessoo osoo baasanii diinatti lallabin keessodhaan osoo furachuun danda'amu hamma kana diina waliin hiriiruudhaan Oromoo irratti duuluu fi Oromoo irratti duulchisuun waan kaleessa dubbatame sana waliin faallessu nama jechisiisa. Dantaa dhuunfaa isaanii qofan fakkaatu keessumayyuu dantaa dhuunfaa isaanii kaleessaa santu tuqametti har'a diina waliin hiriiruudhaan sadarkaa kanatti waan Oromoof qabsoofne jedhanii diina Oromoo kaleessa Oromoo kana balleessuudhaaf halkaniif guyyaa irratti hojjechaa ture waliin hiriiranii negoosheeshinii gochaa jiran. Negoosheeshinummaan isaanii kun yookiin mariin isaan gaggeessan kun immoo yeroo kanatti dhuguma marii uummata Oromoo fayyadu yookiin immoo marii hundeerraa Oromoodhaaf ta'u Oromoo giddu galeeffatu yoo jenne Oromoon mariin waa'een isaa diina waliin taa'amee mari'atamee Oromoodhaaf furmaanni kennamu hin jiru. Kana uummanni Oromoos ni beeka. Keessumayyuu immoo qaamulummaa waan kana godhan yookiin diina waliin dhaabbatanii negoosheeshinii godhan miiraan gochaa waan jiraniif isaan illee tolchanii beekan. Maaliif jennaan itti yaadanii gochaa jiru waan ta'eef. Bu'aa fiduuf yookiin jijjiirama biraa fiduuf osoo hin taane miiraan dantaan dhuunfaa isaanii sun waan tuqameef yookiin immoo wanti waadaa kaleessa galameef sun yoo tarii kan jiraatu ta'e waan sun jalaa tuqameef waan sun bahamuu fi dhabeef har'a sadarkaa qabsoo biyyaatitti sadarkaa qabsoo sabaatitti fidanii maqaa uummata kanaatiin maqaa saba kanaatiin diina har'allee Oromoo dhabamsiisuuf istiraateejiin siyaasa isaaniitii fi sansakkummaan siyaasa isaanii Oromoof Oromoo balleessuu jedhanii halkaniif guyyaa labsan waliin yeroo isaan dhaabbatanii hiriiranii marii gaggeessan wanti nuti arginu warra kana waliin. Kana jechuun yeroo kanatti
Oromoon sadarkaa kanarra jira. Oromoon sadarkaa kanarra hin jiru. Oromoon rakkoo keessoo isaa furachuuf Oromoon diina waliin hiriiruun isaan barbaachisu. Oromoon waan isaaf hin taane akka itti ofirraa faccisu beeka. Waan isaaf hin taane akka itti mormu beeka. Mormes agarsiisee jira. Iyyees qabsaa'es injifates bu'aa injifannoo bu'aa qabsoo isaas argisiises jira. Humna isaas argee jira Oromoon. Garuu har'a qabsoon Oromoo sadarkaa isaan har'a itti jiran har'a qabsoon gama diina waliin marii gochuu kun sadarkaa qabsoo bar 2018 bar 2016 bar 2017 har'i bar nuti keessa jirru immoo bar 2025 qabsoon kan keenya qixa bara 2025tiin socho'uu qaba. Yaanni qabsoo ilmaan Oromootii fi yaanni qabsoo rakkoo Oromootiif hanqina Oromootiif waan Oromoon silaa dhaba Oromoo sanaaf qabsoon har'a qabsaa'amu qabsoo qixa bar 2025tiin ta'uu qaba malee qixa bar 2018 16 sanaan ta'uu danda'uu hin qabu jedheeti yaada. Tokko sana inni guddaan kabajamtoonni daawwattoota keenyaa akka kallattii isaan ittiin nu hubachuu qaban maalinni jijjiirama faarsuu yookaan immoo duubatti deebinee waa'ee jijjiiramaa dubbachuu barbaanne osoo hin ta'in yookaan gartuun tokko sirriidha gartuun garanaa immoo sirrii miti waan jedhurraa kaasuufii miti. Akkuma nama miidiyaattis yookaan immoo akkuma lammii biyya kanaatittis waan irraa taajjabne waan kaasnuu fi dhimmi guddaan nuti waa'ee jijjiiramaa kaasne uummanni kun yeroo jijjiiramaa sanitti haara galfatee ture. Yeroo dheeraadhaaf qabsoo fi ilmaan isaa yeroo mana barumsatti yeroo kaan gama siyaasatiin yeroo kaan yeroo dugdi irraa citu yeroo kaan yeroo maal ta'u waan baay'ee keessa darbeet bara 2010 ji'a jedhame sanii as abdii gaarii ture. Yeroo sana haara galfatee ture. Har'a immoo maal keessa jirra? Akka sabaatittis akka biyyaatittis maal keessa jirra? Wanti suni wanti yeroo san mul'ate sun deebi'ee maaliif kufeedha inni guddaan kabajamtoonni daawwattoota keenyaa kan hubachuu qabanii. Egaa jijjiirama sanii as muufannaa guddaan ka'ee jira. Keessumaayyuu gartuun mootummaatti araaramee gartuun siyaasaas haa ta'u gama siyaasatiin kan akka adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromoo fa'aa fudhachuu ni dandeenya. Nageenyi waarawaan bu'aa jedhamanii simatamanii mootummaan sirriitti simatee yeroo takkaa waan argine hin beekne argine baay'ee gammannee turre osoo ooleen bulin wanta har'a irra jirru kanarra geenye inni guddaan maal inni rakkinni suni taa'anii mari'achuu dadhabuudha immoo yookaan immoo waan dhuunfaaf barbaadan waan ofii isaaniitiif barbaadan irratti wal lolaa as ga'an immoo uummata gidduun galeeffanne immoo maaliif rakkanna maaliif boonya maatiin keenya fakkeenya yoo maatiin keenya yoo firri keenya nu ijoollee baadiyyaatti firri keenya yoo du'e deemnee too firra keenya awwaallachuu hin dandeenyu bu'aa ga'uu hin dandeenyu waan baay'ee jira wanta kanaan dura gahee hin beekne amma gahaa jira maaliif kanarra geenye haara galfiin bara jijjiiramaa dhufe sun maaliif dhabame gara fuulduraaf illee hawwiin keenya kana ta'uu waan maluufi kabajamtoonni daawwattoota keenya akka nu hubatan kanan barbaadu biyyi kun ofirra dabartee biyya biraatiif illee yeroo waan guguddaa hojjechuu dandeessutti wantoonni oomishaman asitti waan baay'een yeroo jiraatutti wantoonni gara fuulduraa abdii ta'an mootummaanis akka hojjetaa jiru ni agarra. Iddoo kun hunduu jirutti biyyi kun maaliif rakkoo keessa galteedha inni guddaan maal inni rabbirraa osoo irra hin qabin kan kaasuu barbaannu gama mootummaatiinis haa ta'u gama faallaa mootummaa warra dhaabbates haa ta'u uummata hinuma giddu galeeffatu sadarkaa kanarraan kan nu ga'e yeroo dura dhufan sana akkuma ati kaastee maal karoorfatanii dhufan yeroo sanatti harki rukutamee mootummaa kana malee kan nutti aanu jiru kan nu bulchu jiru mootummaa kanaaf bitamaadha jala hiriira wanti isaan jechisiise maalinni waan san dhabanii wanti waadaa galamee foo jiraate waadaa sanitti deebi'anii irratti mari'atanii uummata kana haara galfii akka argatu hin barbaachisu fakkeenyaaf waraana 2013 waraana kaabaa yookaan immoo lola kaabatti ta'e ka'e yaadachuu dandeenya lola homaa irraan argan lola namni hedduun itti dhume lola qabeenyi baay'een itti qisaase
hubachuu ni dandeenya. Osoomaa irraan buufatin lolli sun dhumarratti araara jedhameet araarri sunis lafa hin qabannee wanti biyya kanaa waluma bobborcaa deema. Ammas immoo wanti garasitti nu oofaa jiru jira. Hanga yoomitti akkasitti deemna? Maal taana? Fuuldurri keenya maal ta'a? Wallolaatuma baana moo marii teenyee mari'anneet? Fakkeenya oola fi mootummaan federaalaa yeroo lama Taanzaaniyaatti mari'achuuf akka taa'ame kan yaadatamudha. Hin milkoofne. Maaliif hin milkoofne? Ammas wanti guddaan marii isaan dhorku, marii isaan jibbisiisu dhimma dhuunfati moo dhimma ummataati? Inni guddaan kan irratti xiyyeeffatamuu qabu. Ummanni keenya kadhaatti ba'ee, ummanni keenya karaatti ba'ee, Oromoon kadhatee hin beeku, kadhattuu ta'ee osoo ormaaf waan baay'ee gochuu danda'u ofiisaatiif irree har'a homaa gochuu hin dandeenye baadiyyaa garaa garaatti lammiileen boruu biyya bulchan barataan jiranii. Keessumayyuu wanti giddu galeeffatamuu qabu jedhee duubatti yeroo tokko deebi'ee wanti irraa ani kaasu keessumaa gaafa kabaja bitootessa 24tti wal qabsiisnee waan tokko kaasuuf yaalaa turre keessumayyuu immoo wanti kaleessa ture gaafa jijjiiramni kun dhufu gartee namni kumaatama osoo hin taane 100,000 kan lakkaa'amu mana hidhaatti waggootaaf dararamaa kan ture yeroo itti bahaa turan dhaaboliin siyaasaa biyyoota ambaa turan biyya kanaa baqatanii biyya dhaloota isaaniitirraa qe'ee isaaniitirraa baqatanii biyya ambaa ta'anii ummata kanaaf qabsoo gaggeessaa turan yeroo itti karaa nagaatiin simatamanii isaan galan gaafa isaan simatamanii galan keessumattuu gara waraana adda bilisummaa Oromootiinis yeroo sana warra galee wal qabatee dhaaboliiwwan siyaasaa galanii wal qabatanii negotiationiin taasifame yookiin mariin taasifame isayyuu giddu seentummaa biyyoota biraatiin akkasitti walii galameeti kan nuti irraa quba qabnu kan yeroo san galame yoo har'a rakkoon waliigaltee isaanii sanirratti wanti isaan irratti walii galanii walii mallatteessanii dhufan sun tuqame giddu seentummaadhaan biyyoonni kaleessa giddu seenanii araarsan sun har'allee giddu seenanii osoo araarsuu danda'anii har'a tapha siyaasatiif ummata kana dirree tapha siyaasaa godhanii irratti taphachuun ummanni kun kaleessa gaafa jijjiiramni kun dhufu uffee jedhee ani haara galfadhe jedhee ummanni kun yeroo itti haara galfii isaa gabbee gammachuu isaa gaafa sana agartee Oromoon gammachuu isaa haara galfii uffee jedhee gabbee Oromoon hin dhokaasne hin jiru. Gaafa jijjiiramni kun dhufe jedhameetu gaafa Dr. Abiy Ahmed aangootti ba'e Oromoon aangootti ba'e jedhanii Oromoon gammachuu isaa gabbee ibsatu Oromoon hin dhokaasne hin jiru. Oromoon sin koomandoo raayyaa aseeboo ittuu ummanna maccaatu lamni Oromoon gabbee hin dhokaasne hin jiru. Oromoon gammachuu amma sanaa ibsachaa ture yeroon itti haara galfii argadha jedhee yaadutti har'a dirreen Oromoo roga hundaan kaabaa kibbaa bahaa dhihatti har'a rakkoo keessa jira. Kuni maalinni rakkoo kana rakkoo diinni biraa itti fide osoo hin taane rakkoo ilmaan isaa itti fidanidha Oromoon. Kanaaf har'a Oromoo yeroo itti haara galfii argachuu qabutti ilmaan Oromoo har'a barnoonni barachaa hin jiranii. Har'a dhaloonni kun hin baranne taanaan boru abdiin biyya kanaa maali? Abdiin Oromoo maali boru? Oromoon har'a hin baranne taanaan. Har'a manni barumsaa iddoo hundatti kutaa Oromiyaa hunda keessatti manni barumsaa yoo xiqqaate dhibbeentaa hedduun cufaadha. Yoo xiqqaate dhibbeentaa hedduun mana barumsaa hin jirredha. Kanaaf kuni maaliif giddu galeeffatamuu dhabe? Abdiin biyya kanaa boru maali? Har'a jenereeshiniin dhaloonni har'a hin baratu taanaan. Oromoon duratti sirna qabaayyuu, sirnaan bulaayyuu, sirna isaatiin wal bitaayyuu, sirna isaatiin wal qajeelchayyuu. Oromoon har'a sirna isaarree itti qajeelfachuu dadhabeet waaqa lama waaqessaa jira. Waaqa laga jiruu fi waaqa masaraa jiru. Yeroon siin jedhu kallattii lamaan danqaa keessa jira uummanni. Akka sabaatti yoo kaasu. Akka biyyattiitti yoo kaasnu immoo mootummaan gara gamaa gamanaan rakkoo keessa jira. Haa ta'u wanti hojjetaa jiru bareedaas haa ta'u dinagdee guddina magaalaa fi miidhagina magaalaatiin waan baay'een hojjetamaa jira. Gara fuulduraas immoo kanneen akka milkaa'inaatti lakkoofne waan baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Wal hojjechiisaan jiran wal hojjechiisuu miti uummataaf illee boqonnaa waliif hin kennine maal keessa jirra hanga yoomititti akkanatti deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf hanuma dhiyoo kana ilaalaa jirrullee fudhan asuma deebinee jechuudha yeroo keenya gabaabsuuf. Faannoo fi oolan marii taasisuu fi yookaan immoo waraana historical enemy jedhanii yookaan immoo taarikaawii xalaat yookaan jibbiinsan yookaan immoo diinummaadhaan seenaa bara dheeraa warri waliin qabu marii waliin taa'uufi jedhan. Marii taa'uun bareeda. Garuu maal irratti mari'atu? Mootummaatti gamuuf moo
haa ta'uti uummata boqochiisuuf moo namni du'uun hin gahaa haa mari'achiisneetoo nagaatti haa dhufnuudha moo maal inni guddaan mee qabxii kanatti isaa deebinuuti. Qabxii kanatti hin dhufna garuu wanti osoo hin kaasin bira dabarru waa'ee dhimma qe'ee Oromootiin wal qabatee har'a yeroo itti sarbamiinsi daangaan Oromoo mudatu kan mudatee hin beekne mudatu argaa jirra. Daangara sababa sarbamiinsa daangaatiin Oromoo yeroo lubbuun isaatti bahaa jiru argaa jirra. Qe'een Oromoon qeerraa yeroo itti buqqa'u argaa jirra. Qe'een Oromoo yeroo itti barbadaa'u argaa jirra. Oromoon cubbuu tokko malee yeroo itti tapha siyaasatiif qaamolee adda addaatiin yoo xiqqaate qaama 3-4 iddoo daangaa adda addaa irratti ajjeefamu argaa jirra. Yoo xiqqaate lixa Oromiyaatiin faannoon uummata keenya maal gochaa akka jirtu baha Oromiyaatiin hidhataan Sumaalee isayyuu akka naannoo biraa shiftaa osoo hin taane hidhataan seeraa yeroo isaan itti uummata kana miidhaa jiran argina. Gara lixa Arsiitiin daangaa dhiibuudhaaf jecha Sidaaman illee hamma isaatitti amma akka inni miidhaa jiru waan irraa qofa qabnu. Kanaaf iddoo hundumatti Oromoon qaama hedduudhaan miidhamaa jira. Rakkoo keessootiin miidhamaa jira. Rakkoo alaatiin miidhamaa jira. Yeroo kanatti yeroo itti Oromoon hara galfii argachuu qabutti Oromoo waan baay'ee ta'e argaa jirra jechuudha. Kanaaf kuni dhaabbatamee ilaalamuu qaba. Yeroo adda addaattis kaasaa turre irraa deddeebiidhaan kaasaa turre yoo har'a diiteelii dhaabbatamee wanti kun hin ilaalamne kufaatiin deemamaa jiru kufaatii salphaa miti. Keessattuu akka sabaatitti kufaatiin deemamaa jiru kufaatii salphaa miti. Diinagdeedhaan uummanni kun hin jiru. Barnootaan uummanni kun hin jiru. Teknooloojiin uummanni kun ijaaramaa hin jiru. Hawaasummaan uummanni kun ijaaramaa hin jiru. Hawaasummaan keessumatti hawaasummaan uummata Oromoo badaa jira. Sirni kaleessa Oromoon ittiin wal bulchu, sirni Oromoon kaleessa ittiin wal safeeffatu, har'a sirni sun tuffatamee sirni sun omaa bu'aa buusuu akka hin dandeenyetti yeroo ilaalamu keessa jirra. Kanaaf Oromoon sadarkaa kana yeroo itti Oromoon ilmaan isaa diina waliin taa'anii mari'atan argaa jira Oromoon. Oromoon waan hundaa callisee dhiisee jira yoo xiqqaate waggoota 6-7 kana. Maaliif callise uummanni kun? Kan jedhullee ilaalamuun barbaachisaa na fakkaata. Maaliif jennaan uummanni kun maaliif callise? Callisuun uummata kanaa sirriidha. Uummanni kun rakkoo itti dhufu hunda qaaleensa jireenyaa itti dhufu hin callisa. Rakkoo ajjechaa itti dhufu hin callisa. Rakkoo gubaatii itti dhufu hin callisa. Sarbama daangaasaa yoo iyyatee dadhabe hin callisa. Uummanni kun waan hunda callisee dhiisuun kun gaarii natti fakkaatu. Keessumayyuu qaamni biyya kana bulchaa jiru, sirni biyya kana bulchaa jiru, dhaabni biyya kana bulchaa jiru dhaabbatee ilaaluu danda'uu qaba. Qaamoleen biyya kanaaf hokkitteen uummata kanaaf keessumayyuu akka uummata Oromootitti kan diiteelii irraa kaasnu gara waa'ee dhimma biyyaa booda kan itti dhufnu ta'a. Garuu waa'ee sabaa kana diiteelii wanti nuti ilaaluu qabnu waa'ee sabaa kana calleeffamuu maaliif? Fakkeenyaaf akkuma ati kaaste dhaaboliin kun lamaan yookiin dhaaboliin qaamolee waraanaa kun lamaan mari'achuuf jedhamaa jira. Maal irratti mari'atu? Kaayyoon marii isaanii maali kan jedhu yeroo biraa kanatti deebinu ta'a. Qabxii marii isaanii gaafa dhageenye. Garuu yeroo kanatti dhuguma Oromoo fayyadaa wanni kun. Oromoo waan kana argaa jira immoo arguu bira darbee immoo callisaa jira, laalaa jira. Argaas ture yeroo adda addaatti yeroo waraanni kaabatii fi waraanni Itoophiyaa yeroo walitti bu'iinsi turetti yeroo itti dhaqanii nu gaggeessuun walii godhanii walii mallatteessaa turan illee Oromoon argaatuma ture. Sunis ni darbe. Oromoon har'as kana laalaa jira. Kunis ni darba jedhee amana waan ta'eef. Garuu hamma kana uummata kanarratti hamma kana taphachuun uummata kana hamma kana tuffachuun uummata kana hanga kana maqaa isaatiin gabba'anii uummata kana gadi buusuun gaarii natti hin fakkaatu. Kanaaf qaamni hundumtuu silaa dhaabbatee of ilaale. Qaama hunda osoo hin taane qaamni murtaa'e uummata kana kufaatitti galchaa jira. Uummata kana kufaatii keessaa bahuu hin dandeenye kuffisaa jira. Gama seenatiin, gama siyaasatiin waanuma hundaanuu yeroo kanatti Oromoo yeroo haara galfii qofa osoo hin taane waan kalee dhabe sana itti barbaaddatuu fi caba kaleessaa sana itti suphatu, qaawwa kaleessaa sana itti cufatu ta'ee osoo jiru har'a Oromoon waan isaaf hin mallee fi waan silaa keessummeessuu hin qabne har'a Oromoon keessummeessaa jira. Waan sirnoota darban keessatti sirnoota dhufaa darbaa sirnoota 4-5 darban hoggoota 160 hoggoota 170 darban waan argaan turre yeroo itti teknooloojiin gahaan jirutti yeroo itti ilmaan Oromoo baratanii ilmaan Oromoo hedduun iddoo gurguddaa jiranitti Oromoo kana agartee sadarkaa addunyaatitti waan hundaan gama aadaa isaatiin gama seenaa isaatiin gama eenyummaa isaatiin gama siyaasa isaatiin gama diinagdee isaatiin addunyaatti waamsisuun danda'amu irratti Oromoo ilmaan isaa deebi'ee rakkoo itti uumuun Oromoo waan hin malleef keessummeessisuun Oromoon har'a waan keessummeessee hin beekne keessummeessuu waan argee hin beekne arguun kuni
Oromoof qaamni hundumtuu warri waan kana gochaa jiru Oromoo irratti maqaa Oromootiin tapha adda addaa tapha keessumaa tapha siyaasaa taphachaa jiru Oromoof barate osoo hin taane Oromoof guddate osoo hin taane Oromoof har'a ga'e osoo hin taane Oromoo irratti barate Oromoo irratti guddate Oromoo irratti har'a ga'e jechuudha. Kanaaf kana dhaabbatamee yoo ilaalame uummata kanaaf keessumaa diina waliin mari'achuu dura waliin mariitu dursa. Rakkoon hin jiru jechuun miti rakkoo gurguddaatu jira. Rakkoo gurguddaa jiru sana diina waliin teenyee mari'achuu dura gatteenyee mari'achuudha. Gattaa'amee mari'achuu qaba. Ilmaan Oromoo sirna qaba Oromoon, aadaa qaba Oromoon, hayyuu qaba Oromoon, beekaa qaba Oromoon, jaarsa qaba. Oromoon haadha siiqqee abbaa gadaa qaba. Oromoon sirni isaa kun sirna ittiin addunyaan ittiin boontu malee sirna Oromoon har'a itti qaanfatee sirna isaa itti qaanfatee alagaa waliin hiriiree mari'atu miti. Oromoon dursa diinqa isaatitti deebi'ee diina waliin mari'achuun ammallee Oromoo furmaatan ta'u. Diina waliin mari'achuun har'allee warra siyaasni isaanii diina waliin isaan mariisisu kana siyaasa isaaniitiifis galtee hin ta'u. Rabbo gara xumuraatti deemna. Keessumaayyuu Oromiyaa Impaayera Itoophiyaa keessatti mul'attu kana yookaan immoo Oromiyaa Impaayera Itoophiyaa baattee deemtu kana Oromiyaa kana akkamitti liid gochuun akkamitti barbaachisaa haasanati akka ka'umsatti kaaste. Oromiyaan kun jirtu malee biyyis hin jirtu waan ta'eef keessumaayyuu Oromiyaa kana namni giddu galeeffate siyaasni Oromiyaa kana giddu galeeffate siyaasa mootummaan faallasaa ta'u mootummaasaa haa ta'u Oromoon duratti tokko ta'eet kan biraatti gamaa ture. Har'a gaafa walitti gamaa jiru garuu Impaayera Itoophiyaa kana Impaayera Itoophiyaa keessa taa'ee Itoophiyaa ceesisuu miti ofii isaatiifuu sadarkaa ce'uu dadhaburra waan jiruuf dirqama duudhaa Oromoo saniin taa'anii Oromoo wal iyyaafachuu qaba wal barbaaduu qaba Oromoon kana caala du'uu hin qabu. Dabalataanis immoo hayyoonni keenyas kana xiyyeeffannaa keessa galchuu qabu. Biyyattiin kun waraanaan beekamti. Gaanfa Afrikaa kanatti Itoophiyaa kan jedhamtu kun mootummaan ishee yeroo baay'ee dhiigni itti kanfalameeti kan kufu, dhiigni itti kanfalameeti kan dhufu, kan korus kan bu'us dhiigni itti kanfalameeti. Kuni akka hin taane hayyoonni siyaasarra jiran warri xiinxalaan nu caalan warri har'a biyya bulchina jedhanii faayidaafis haa ta'u biyyaafis jedhanii warri gamaa gamana ta'anii wal lolan walitti dutan kana giddu galeeffatanii keessumaayyuu dhimma waraanaa waraanni yoo ka'u anaafsitu miidhama obboleewwan keenyatu miidhama jaarsi fi jaartatu miidhama diinagdee keenyatu rukutama har'as waraanan waan kana fonqolchina yoo jedhame yaadame akkuma kaleessan ta'an akkuma Haayila Sillaasee akkuma Dargii akkuma dhiyoo kanas immoo akkuma yaadame akkuma waraana kaaba fi mootummaa federaalaa humaa irraa osoo hin buusin dhumneetuma daaraa ta'anii BBC fi miidiyaalee guguddaan waa'ee Oromiyaa waraanan gabaasee bira darba. Nuti immoo waraana wal fixnee nama dhabnee diinagdees dhabnee akkuma kaleessan boru seenaa bileen gochaa boru seenaa cabaa dubbachaa wal cabsaa deemurraa har'a irratti yaadamuun dirqama sin jechuudha. Ta'u yeroo keenya waliin deemuuf qophii keenya har'aas maratti kan goolabnu ta'a. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kuni qophii noolee keenya har'aatiin dhimmoota tokko tokko irraa kaasaa si waliin turtii goonee jirra. Si waliin turtii kan godhe ani Rabbirraa Leenjisaatii waa'ee kiyyaa eebbisaa jiruuti. Hanga dhumaatti waan waliin taataniif ulfaadhaa jechaa qophiilee JMN irraa waliin turtii gaarii.